Kominken kana lafti kennan kutam lafti kana male waan bakka bidaatiin qabu ijoollee gara kudhanii qabu kana waan sooradhee nun qabu kana nu kennaa jaanii dhaga ammaa los jala oofaniitiin nutti baacanii 40 barbaada wannoo isa gidi olitti wannoon isa dheerinni garaan ammoo mitira 4 qabatanii taa'an malee nuun kafalamin jenna kuma 45 nuun jedhanii shookaa inuu nuun irreenne aaxirii waan kanaaf komii qabnaa nu ammallee gabareen nu miidhamaatiin jirra ijoollee teenya isaan barsiifannaa lafa bakka tana malee bakka biraatiin qabnu yookaan tikkii wayiitu nuun takkaane nu amma waan shamatannuun illee taatu nuu kenna ammarraa ijoollee barsiifannuu waan qabnu jennee diga dubbanne waan abbaa kanaa namni nuun jedhee jiru. Muzayyan Amaan Abdaa jedhama. Ani gandanaa keenya ga'u xirataa gandanaa keenya ga'u. Lafti kun dhaala abbaa kiyyaa irraa naga'e jechuudha. Allah biraan qabu jechuudha. Lafti an qabu miiddee 5 hisaaba miiddee tokko kunoo akka agartan kanatti irraa muratan jechuudha. Waan irraa murataniif sanuu kaasaa gayaa nuun kennine beenyaa gayaa nuun kennine. Ani agartee lafa tana irratti lafti tunuun hanqattee duraan karaa baharaa deeme agartaniitiin birrii biyya ambaatii dalagadhe. Saniin haga yoonaa jiraataa jira jechuudha. Afadhaan nuun jedhan. Aanaa gaafachuu yuumi wayita qabalee yu gaafan qabaleen abbaa kanaatu nuun jettu nu sodaanneetiin callimne. Sanuu agartee tanaa kun amma irraa muratanii an ammallee agartaniitiin kama karaa baaraa deemaa jiru waan takkan qabu jechuu tana malee. Doktor Lammaan gadi nu buuse labsii haqaati jechuudha. Asitti aanaa fi guduna irratti dubbiin jallatee nu warri waan beeyin irratti warri aanaallee taphata malee labsiin agartaniitiin garraa bahe badaami jechuu miti. Akka isaan achi labsii nu baasanitti nu agartee beenyaan kenna nuun kennamne. Nus karaa kana ceephuu miti. Kana yaadanii nu agartaniitiin gabareen dadhabaan agartanii haa fudhate jedhaniitiin jechuun kun nu gammachiisa. Kaasaa agartee gayaa nu kennan jechuudha. Asitti ammoo warri aanaatii fi warri goduna waan akka agartaniitiin hattan haga gandaatitti nu waan beeynu gabareedha. Nutti taphatan jechuudha. Akka falaatitti beenyaan kun dadhabaafis haqaan kenname. Agartaniitiin akka haqaa akka agartee labsiin garraa bu'etti kenname jechuudha komiin kenna. Biyyaarra jirtu gatee. Tole maali komiin kenna? Komiin kiyya lafa qaba lafa isaan ispaaltiin dhaqqabe wanni ijoolleen bulchillee fayyaallee hin qabu isiidha wanni hin qabu isaan beenyaan nu kennan nutti gabaabsanii hingibsuunaan massabanii ani ilmaa hiyya taamaadha waan ijoollee guddisuu qabu lafti karaallee osoo kenna ta'u faloo akka nu buusu barbaanna. Yaanni kiyya kan waan ijoollee xiyyaan guddisu beenyaan dhufeen harkan geenye ofii akkanattan jira yaani abbaan warraatu narra jiru lafa kiyya narraa buqqisanii eeganarraa buqqa'ee asitti wanni ittiin guddisu wanni shamatadhee nyaadhuun ishiidha lafa midhaanii karaa odoo jibba qabu karaa jibba ittiin qabu odoon jaaladhu amma immoo lafti sun lafa midhaaniiti lafti hin qabu ishum ishiirrayyuu na buqqisanii beenyaa sanummoo ishiin nuti xiqqaatte xiqqeenya sanii nuuna harkan geenye ana beenyaa sunis naa dabalame lafti kiyya karaa naa hojjetamu ustaaltinis nu galuun tasna jedhe akka silaa dhufetti hunduu tasna jedhe akkin immoo lafa dhabee to'ii ijoolleen tiyyana harkatti kaajooftee anis kaaja'ee to'ii mana tol deebi'e tanatu xiqqoo qiyyimiinati ta'e malee ka'uun dasna jedhee jira akka koree nu maratanii waan nu ta'u nu maratanii waan hiyyeessaa ta'u nu maratanii bakka kumne kana nu kaasanii ammallee akka nu kaasan barbaada malee homaan barbaada. Yennoo waajjira isaanii ta'aanaa maratti qaba. Kennanne deebiin nuun argame hin argamne haqaaf nageenyatti hin kennanne deebiin nuun argamne abbaa taayitaa daandiitti hin kennanne deebiin nuun argamne akkasuma waajjira lafaa aanaatti hin kennanne deebiin nuun argamne kana biratti maal nuun jedha bulchiisni aanaa obbo Haaruun Shiis bakka feetanitti himadhaa
abiyyi filammaanuu wanni fooyyessan hin jiru ragaarratti labsii kama dursaniin dalagaa jiran ka abbaa duulaa saniin nuun jedhe garuu iska dalagu zamaay taklee abboo humanuu kennitan kanaayyuu labsii ittiin dalaydaniifi bal'ina lafa kennaatiif ga'ee qarshii teennaa barreessinuu kenne jennaan namni nu ajajus hin jiru akkasuma ammoo biddeen kiyyatti rakkoon fidu nuun jedhe innis seeratti akka nuu kalaabu yeroo waajjira bulchiisaa teennee waan kanaaf wal morminu qonnaan bulaan beenyaaf achi dhaabatu hin jira waajjira isaanii waajjira adda addaa keessaa ka waliin teennu abboo akkamitti nuu tilmaamta jennaan isinii tilmaame namni na ajajus hin jiru mootummaallee nan gaafatu jedhe ragaarratti obbo Abdurrahmaan Ajabdurro isa kana kun hundinuu aanarraa isa kana iyyannoo reef nu jennu suni kana garagalchi isaallee labsiin maal jedha labsiin nu eemara horeedhaan beenyaa uummataa kafalu yoo rakkoo qabaate mana murtii ka naannoo jirutti himadhaa jedhe isa duuka deemnee mana murtii himannaa barreeffanna yoo jennu ogeeyyiin seeraa hin barreessinu nuun jette nama takka lama torba taane maalirree waliigalte jira waliigalteen kun maalirraa akka ka'e akkuma reeftu ke bulchaan aanaa Haruunshiis hanga ati deemtu silkiin si jala deema jedhe silkii santu jira jechuudha kanaaf sanillee hin dadhabne gara godinaa deemne godina yoo deemnu nama torbaan dhayne kallattiin bulchaa godinaa tiifi itti aanaallee hin dhabne itti gaafatamaa waajjira bulchiisaa obbo Habtaamuun nu ari'e deema gara waajjira lafaa nuun jedhe kanas nu hubadhaa waajjira lafaa hin dhayne obbo Abdul Jawaadiin bira nu barreessaa yommuu nu barreessineetiin aanaa finnu nama torba taane umaan qara dalage na jajjabeesse malee waan biraan finne naan jedhe bulchaan aanaa Gaasara Haruunshiis yommuu achi dhaynu ogeeyyiin seeraa marti nu ariite nu barreessuu didde silkii santu dalaga jechuudha silkiin na jalaan deeman suuqaa bulchisaana biiroo mootummaa naannoo Oromiyaa Finfinnee dhaye fuutuun mootummaa naannoo Oromiyaa lakkoofsa 600 fooqii gubbaa tan jirtu maqaa kootiif gandaan dhufe aanaa dhufe godina dhufe na gaafatte ammas kortoota akkatu siyaaf waajjira lafaa caffeetti na ergite yommuu achi dhaqu yaadaa fi iyyannoo kiyyallee osoo narraan fuudhin akkasuma caffee yoo dhaqu bilbila naa bilbilanii iyyannoo itti kennee waajjira lafaa godinaatti yommuu naa bilbila wanni kun sirrii fooyyessaa ka jedhan yommuu fooyyessan hin agarree achi deddeebi'aa dhayinee yommuu nu deebinu hin mari'anna bulchaa godinaa fudhannee aanaa dhayinee nuun jedhan hanga irraatti nuun fooyyaan akkanumatti deemutti jirra nu waa sadi dhabnee jirra lafa keennan arganne beenyaa keenna akka labsiin jedhutti hin arganne akkasuma baasii dabalataa asirraa haga guutuu biyyaatti baasaa jirra mootummaan naannoo kan Oromiyaa bakka buufatee koreedhaan akkana nu gootu tan godinaatii fi aanaa walitti naqatte tana seera kaleessee nu gaafachuudhaan koree haarawaa nu uumuudhaan lafti keenya nu haa tilmaamamu kinfee akkasi dhiiga uummata Itoophiyaa dhugaa baheeyyuu ni qabanii kinfee xixiqqoo godinaatii fi aanaa tana nurraa qabanii beenyaa keenna amma yeroon facaasaadha ka waan qabne ittiin shamatata kun sanyiin bitata kun xaa'oon bitata yeroo gabaabaatti fala akka nu godhan kabajaa waliin isinitti boonne Muhammad Adam Ibrahim jedhama qote bulaa gandanaa keenya ga'oo aanaa Gaasara godina Baalee irraayi yeroo dheeraaf gaafii abboota keenyaatii fi gaafii akaakayyoota keenyaa waan ta'eef karaa kana argachuuf baay'ee itti gammanna haa ta'u malee karaa tokkoon karaa misooma kana boyta gammannu karaa tokkoon ammoo naannoo qote bulaa taanee uummanni baay'inni uummata keenyaa gara 6,000 kan ta'u gandi kun safaraan kun safaraa kana keessatti kallattiin karaa kanaa takka qofa waan taateef kallattii lama gaafa walaa shallagan irraa hir'isanii deebisanii kallattii takkatti waan deebisaniif kanarratti xiqqoo miidhamaa
waan qabnuuf kanallee mootummaan ilaalcha godhee akka nuuf fooyyessu ni gaafan. Qote bulaan kun karaa mazgee ittiin oofatu qaba, karaa uummanni agartee ittiin horii galfatu jira, karaan daandiin barattoonni deemu jira. Kun hundi agartanii yeroo ammaa kanatti akka isin agartan kana ka cufame. Barataan gara deemuun hin jiru, horiin gara alaa galuun hin jiru, gama achi ce'uu dandeenya, ayi ce'uu dandeenya karaa. Jiraata ganda qotee bulaa naaqee nagahooti. Nuti amma yaanni keenya isbaaltii kana gaafa nu dhufu baay'ee gammachuu guddaa qabna. Isbaaltiin kun nuu dalagama jennee hawwii guddaadhaan nu bira gahe. Garuu faallaa kanaa wayita nu bira gahu wanni isbaaltiin kun nu fayyaduuf wanni nu miidhu walirra dabraa deemaa jira. Isbaaltii argannee hawwiina suni gara miidhatti jijjiiramee amma kun boolla qotanii horiin galuu dadhabee karaa kana yeroo gannaa dalagamuu turre silaa bona dalagamuu ture. As keessa osoo bona dalaganii ganna konkolaataan keessa deema. Mee amma laayida ka fuula duraa kana kun konkolaataan itti rakkatee dhasiyyaa bulee malkan guutu dhoqqee olii gadi bulbulaa jiran. Dhoqqee bulbulaa jiran kana yoo qaamni dhimmi ilaallatu furmaata kanuu kennu taate ganda kanaaf furmaanni akka kennamu karaan kunis akka irraa bal'atu barbaannan. Karaan miilaa kun akka nuu dalagamu horiin kennallee alaa akka galu barataan kennas akka alaa galu nullee waa fe'annee deemnaa gaarii qabnaa gaariin deemaa akka gaarii dhafarratti feetee deemaa jira qotee bulaadha gandi kun. Kun hin jiru amma. Karama konkolaataa tokkocha kana keessa kama jedhu qottu kana keessa gaariillee deema isuma keessa horiillee deema isuma keessa barataallee deemaa jira. Karaan miilaa akka nuuf bahu karaan afoo biratti. Ammoo waa'ee karaa ganda qotee bulaa naaqee nagahoo kana ilaalchisee gandi ganda guddaadha. Ganda baay'inaan beekamaadha sadarkaa aanaatti ganda ammoo misoomaan sadarkaan dabalaa jiru. Garuu ammoo dhiphinni karaa kanaa bootaa jalqaba itti tilmaamamerraa deebi'ee karaan jijjiiramaan dalagamne isfaaltiin asuma jijjiiramaan asuma ijoolleen teenna mana barumsaa dhaqxee galaan jirtu gandi ganda qotee bulaadha bobba'ee horii ofii bobbaafatee deebi'aan jiru kunis xiinxallaa keessa nu galee akka qaamni ilaallatu kulliin xiinxallaa akka itti nu kennee karaan kun nu hordofamu ijoolleen nu dhumtee qabeenyi nu dhume.